Jara kana lamman ol deebifneetu seenaa jaraa haasofnee fixuun dandeenyu gad deebiftanii irraa haasa'uu eegaltanii baabaa lamman kana wallaahi rabbiif jechan jaalladha. Jarri kun lamman shee Alii Jimmaatiif shee Amiin Ibiroodha. Ija kiyya bitaa fi ija kiyya mirgaati. Yoo maaluu godhan yooma dogongora hojjetanii jarri badii wahii qabaatan hooleeyyiin biyya Arabaa tikseen gaalaa fi re'eedha. Kan waan biyyaa baateef hin beeyne suuraa jara kanaa gad deebiftee irraa haasa'uun inuma hin barbaachisu inuma sadarkaa sanan qabnu nuti walumaa galatti. Jarri kun lamman ija kiyya bitaa fi ija kiyya mirgaati walumaa galatti dhugaa rabbi. Jarri kun wal jaallatan akka garaa haadha abbaa tokko keessaa bahanitti wal jaallatan gaafatamaniillee akka malee kan wal jaallannu eenyu jennaan jarri kun lamman kan waliin jedhan jara kana lammani. وعليكم ورحمة الله وبركاته. شمارك هنا جرجرتم أبيان يمي محمد أمرات وانو إسان جلن بيتشاد أجيبنا والله لازم أن سورة ثاني هاركنا ديت مان أولين غرقال جي إسان غروا غرقال جاني رحاسات وراني قستي بناتاني سورة حيوتا كينا سورة شيكوتا سورة كيسوتا أمر غرو هنگ يوميت كان دوتات نجات كالي زهلو داوي osoo isiin yuudutee bana ofiitti hin galin suuraa si gargalchanii irraa haasaa turan amma immoo suuraa sheekotaa keessota maal rakkoo qaba yoo yaada qabaatan suuraa isaanii ol gargalchanii yaada irratti yookiin maal rakkoo qaba maali garuu maali barbaachisu ol gargalchuun mee hanga xumuraatti waanuma isaan jedhan bichaa dhageeffadha wallaahi laazim din oromoon kana hunda raga'e bultii namaa keessa seenanii ka baxaabbatu isaan ka waa'ee amantii keessa seenanii baxaabbatu isaan ka hayyoota gargalchu kan du'e kan gargalchu nuyi subhanallah. Namni ati garagalchite kun nama fayyaa jirudha. Garuu si kana rabbi si haa qajeelchu. Yoo ati qajeeluu didde immoo bakka ati jirtutti rabbiin afaan kee si haa luugamu. Bada dullacha abbaa garaa. Dullacha abbaa garaa. Gatiin buusin saree kana kalbii. Deemasi. Zubbii uumaa ta'eeti afaan keessa kaa'ee dhugu. Warra garaa kadhatu malee warra biddeena kadhatu malee. Jimmaan takkaan uuma sheeka ta'e kutaa kudha takka keessa isinuma namni nama sammuu yaaddu hin qabne nama horii warruma biddeena kadhachuu qofa yaa'u bas garaa bantanii takkaa garaa keessanitti hoqoofne. Awoo. Bade kalbi. Akkam jirtan bina jirtu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Waan jirru waan qabnu akkuma namni TikTok kan online kana quba qabu waa takka naman gaafatina yaada sirrii qofa kan nadda maaltu jira naman gaafatina ni gartan. Aboo naggaadii reef kaani bee na kudireetu bakka naggaadii reef ka sagalee kiyya jira. Jira ka Injira sagalee sirritti. Ajero naggaadii reef kaani bee na kudireetu ajandaa kunis bakka raaduu fees ni bee na waqtii ni dhufuus ni bee na wanni ajandaa kana fidee sobbaleessa kiyya annuti namoonni beeka wanni sheeka fakkaatee asirraa dhawwaatuun gaafa dureetu ajandaa jimaanuma jira ammoo har'a maaloo daawwetii fi gartee gaddee Oromoon qabdu kana wal qabsiisanii diinni Oromoo waan kana keessatti darbe sheeka fakkaatee ammoo sheekni kana eessa jira uummata ammoo nama du'e gaddeebisu har'a qofa miti isaan warri gartee Jummaan Oromoodhaa miti wallahi shilayyoo jummaan aartii barakaatu Aku ijoollee jummaa jedhan qabin salaamata illee jedhan qabin ijoollee. Aboo Oromoo jummaa aboo duris warri mililee kun ficcisiise warra jimmaatti jabbaranii artii fi walloo fi argee ficcisiise diina keenya hogguu jimmuma jimma jechuun uummata efan Oromoo keessatti qaatee jaalattanis jibbitanis namni qabeenya namni mililee nu gargaaree arsii fi argee fi walloo ficcisiise jaalattee jibbitee jimma jimma keessa Oromoo jimmaa keessatti naftanyaa ciisa ila dhiisaa waa'ee jimmitti kana arafaa anillee waa dubbadhee bu'aa homa keessan kanarratti gabaabsii dubbata jechi. Duraan dursee obboleettii teenya artiistii teenya jaalatamtuuf kabajamtu haaloo daawwee rabbii warra jannataa haa godhu. Rabbii warra jannataa warri ammootu osoo isiin duutee osoo isiinuu amrii taatee garteetiniin firri isiituu boo'ichan geeffatin osoo gartee nuyyuu madaa garaan qabnu hin geeffatin warri ammootu fuudhee kaleessa dhufee asirratti gadi deebise rabbiin inshaallah bakka isiin geette san jara haa geessu. Musiibaa rabbii sirratti gad haa garagalchu. Musiibaa rabbii sirratti gad haa garagalchu. Namni dhugaa rabbii dubbachuu kaafirri iyyuu jechuudha kaafirri ka amantii hin qabne iyyuu wallaahi wabillaahi nama du'e gadi hin deebisu.
Maani sitte kaleessa duuti ishee kaleessa duuti halkan tokko duwwaa boolla bultee mataan gaddeeffamti ijoolleen jimmaa kun osoo itti haayaa jechuudha sammuutu yaanne malee jechuudha. Abu harapa maaf gaafa tooraan mijaa'uun gaafa to'a Finfinnee keessatti biyyoos osoo mijaa'u waaliin gad deebisan jimma keessatti gad deebisan ijoolleen jimmaa sooraan hin gad yaaqan aloo daawwee gaafa sakka har'a akkasi kunoo alii birraa akkasi isaan duuma gootaa eeggatan duuma gootaa. Waan isiniin jedhu raayyaa abbaa machaa jimma kan waan qabu raayyaa abbaa machaa rageeffadhaa isinitti hima. Raayyaa abbaa machaa innummaanu mataan isaatu harargeedha nattu beekaa. Isa dhiisa kaammoo waa'ee jimaa dubbatisan gadi deebisa irraa haasa'a. Raayyaa abbaa machaa jimmaa miti lafa jimmaan keessaa qaba malee. Harargeedha. Harargee qaban isinii hima inni dubbateera. Nagaa. Sheekh Amin Ibrooti fi abbaa machaa walqixa laal walqixa ija bitaa ija mirgaa. Bakka akkana kun. Gaafa namni mana saani jala dhaqee lola malee anarraa fuudhuu didanii keessaa kana jechuudha. Anarraa fuudhuu didanii muudii narra qabanii na baasan jechuudha. Gorsa namaa jechuun fudhattu ijoollee Gaskii jimmaa jala dhaqaayaa ergaddaame namni kana ijaan isin laaluun jiru uummata horii isin argan horiidha. Gaafa namni muka isin cabdu isin way maal akkasi way maal akkasi way maal akkasi dhaaba waan akkana Moodii si godhanii jecha sirraa fuudhan edda warri jimmaa gastii keessa gisee ol seen bakka kudha lamaan seene bakka kudha lamaanittu waa'ee halluu dubbannaa moodii narra kaan namni yaada sirraa fuudhuu hin jiru jechuudha. Abbo alaabamatti sa'aatiin kun duhuriidha nama haloo daawwee gadi deebise rabbiin ibiddeetti haa qabu osoon duune duniyaa kana gubbaarratti inni haa gubatu wallaahi wabillaahi garaa na gube. Ammoo ijoolleetti jaallatamtuuf kabajaman dhugaa yoo dubbanne isa funyaan bakka ila wallaa ijoollumti keenya ijoolleen dhimma bu'aa baay'eetii daaraa baay'eetii amaaraa baay'eetii Amma isin yaa'uudhaan qixxaatinaati ustaana kenna ol deebisa. India boqolee. Sheekni ammoo akka bombee iyyuu guyyaa lamaa sadii keessatti. Aboo sheekni waa takkan beeku dhagaa sheekni sheekha Aliyyi Jimmaata waa takkan beeku sheekni kun sheekha kaabinee mootummaa kaadireedha malee sheekhaa miti. Kaadiree jechuudha nama gartee gaafa waan amantaan islaamaa jettu takkaa dubbatee hin beeku. Gaafa farshoo taatu waan takkarraan dubbatu. Gaafa biirtii wali fayyadamtu dangabbee waan takkarraan dubbatu. Gaafa gartee miidhaa islaamaa irratti akka dubbatu qaama seeraatiin wal qabate taanaan dhageeffadhu qaama seeraatiin wal qabate taanaan inni gadi maba. Nuti bartee namni waan kana dubbatu gartee jimaa kana sababa godhate malee jimaan duris numa jira arraas numa jira wanni arra qabatee gadi beekuun ajandaa duraati. Nyaata ittiin kanneen tanaafi deengadda argee dhaqee gaafa halloo teenya agabuu galee tanaa ara qabatanaaf dubbate jechuudha. Agabuudha galee namni qoobsuu danda'u hin jiru beekaa jimmaan tan akka malee waa nyaatti. Ganaa dha isinirraa kafallataa amma dura nyaatanii inshaAllah isin keessatti. Quraanuma rabbii kana eeyisa kare kaniifi qoonqoo afaan nama qabaajuu kun eeyisa kare quraana hudduu duubaati tekkaattus nutis karaanee sammuu dura eeysaa qabna. Quraana jala saageenya irra beeka kana. Nama ni nyaachifte. Ana darasaata ani darasaa ani quraan beeknuun hin beekatu. Yoo sheekummaa taate sheek Musaa su'aalaatti jira shee amma watanii jira shee adamtuudhaa booda warreen jajjabaa isan guddaa kanaa jira jechuudha. Sheek Musaa su'aalaa jabbahee dubbatee obboleeyya kiyya yoo diin taate obboleessa waan biraatii fuudhu dhuftanii makiinaa keessa yaabbadhaati warri jimaan haaraami do kitaaba jimaan haaraami jechuunis nafidda qoontaa na wajji dubbadhaa jeebar dubbii akka dhiiraatti gabbee goonnee islaamaa sun. Ajira tadi media rafan penuh miti. Dulu main gudang gak makan je. Islam nawan harami ke busu dia mana? Akai ni dia sudah timakina ya apa tadi? Pakatana haram dia, pakatana haram dia. Apa sih sudah jangan? Wan tidak. Wan berat. Raja kan udah diberaja kan itu. Ini wali raja kan pernah habis tanah raja itu ada raja itu. Makanya kalau Ahmad bin Jabal raja kita gua kemarin namanya.
يا بيا متانا نو بسناس وشا هندا متارا غدا يا رايا غيسن السلام ورحمة الله أكم نجمع في مجلسة جرى الحمد لله كي يا جمع دبين لega فنمتي ya tidak ada itu tidak guna ada berapa tidak bisa jadi tidak ada jadi itu tidak Bela jalji qalbi apa ada kayak itu kok mehor awal itu kalau itu betul kan بس البشر موضة بدأ سرع قدرة بدأ باقرة شيلا صدق أخرج مليا تفايز مليا قرر صدق أخرج مليا نتوالي كملي تنقر الجمان بدأ باقرة ولا قبي ولا قوة كاقرن ثلاث ساعات اللي بيتامين نية هذا التامين بدأ دوفا Hindubatin janji tadi apa boleh makan? Wujud yang baik sedangkan ketika ada sini baik tadi. Apakah pola tibo ilmu syarmu tahu ilmu hadasan. Kan tibo apa? سني مللك إسني ورّ مللك إنه جابسه وسخ نا أبو الشكل ورّ مللك إنه جابسه سينا تكلم كمان orang mau kenal sini majima apa lagi pada jimma orang mau dia sanjuru ada rabu siwate kok Jimma jechuun namni lubbuun jirus kan Oromoo ta'e kan qulqulluunis ni jira garuu seenaan qaban. Seenaa Oromoo keessatti if dandeesse takkitti hin qaban. Oromoon qoftaan kudha takka keessaa namni seenaa Oromoo hin qabne. Waan takka hin qabne. Oromummaas hin qabne hin jirtu. Yoo taates Oromoo miidhuu ni qaban. Anaas si himatan. Gaafa Minilikis gaafa gartee Minilik duula walloo raabanes namni dura Minilik gabbaree akka jajjabaatee Oromoo nurra fixu. Akka jabbaatee Oromoo miidhu ha godhe uummata Jimmaati kan gabbare akka Nabi Muhammaditti alayhi salaatu wasalaam namni gabbare Minilik utaa kudha tokko keessa Jimmaan kan argee fi arge. Salaamaaleykum. Goota baga jaartii jala sana ilma sharmuutaa kan akka nagaa. Achumaan kaatee jechuudha wanni keessan achumaan kaatee kan gootummaa keessan kan keessan malee gootummaa keessan takkaan garanu. Handa keessanii fi karraa walii kanna usa. Dubartiin waluma tokkumaa sendii dubartiin illee waliin caaltan. Araanaa kenname. O sabbaa garaa wanni haasofni isiniif gowwaadha bar. Wanni isin haasofni isiniif gowwaadha. Abbee barra Sarmuta ati maal haadha keetiitii fi ajooltu jaartii baangaalee intala haadha fuudhe sharmuutti kadhatu ilmoo sadaqaa inta sharmuutti yoo itti dubbatin baga warra arsii dhaqee dhaabbii ijaarsa gurbaa keetu jala sadagaa akkana deemumaa isaaniiti bada sare os gabbu ajooltu jaartii baangaalee waan bada soora ilma haadha sade jechuudha sadaqaa kadhachuu malee waan isin mul'iftan hin garre sadaqaa kadhachuu malee ajooltu jaartii baangaalee callee hin dubbatini ajooltu sharmuutitti haadha garaa wanti isin taa'etan hin qabdan bada dulloota kaagaran qabdu kun gootonni isin qabdanii warri arsii gootummaa isaaniitii dhaqanii jaartii isin jala sanan gowwummaa abbaa keessatti qaba abbaa jifaarii qaba maal fiddan abbaa jifaariitu gowwaa garaa malee achi deemee nama faraa dhorkuu hin danda'u si galee bagee isin jala sanan afaan dubbattanii hin qabdan wanni isin beektan deemtanii nyaata kadhachuu kana malee siinaa isin dirii dantaa qaama muka godha takka keessaan garree nuti isin jechuun sareedha isin jechuun kadhattuudha kadhattuun waan dubbattuun qabdu jafraa tataa haleedha rabbii fitti isin kaasa bada abbaa garaa intal sharmuutitti dullatti jaartii baangaalii afaan dubbattuun hin qabdu jalji saree waan takka hin dubbatin warra baangaaliin saltu jechuudha ajooltu kuduraa teedes harkeen jiraa bara intala haadha gaddee biftee bada kalbii beeloo itti takkaan uzaa'u garaan guuttanneeti maaliif haasoytu garaan kee kunoo si irruudha galtaa garuu kana dara biffisa kaase miskiina enne isinii kannine warra jiruu garaana uleedhaan dachaa suuteen. Shiyamiini birooti jala kana rabbi dara jala ol fuudhe kabajamaadha jarri abbaa fedhe biratti feetuu gaddeebisu feetuu ol qabdi garee lachuu funyaatiin garee lachuu gabaraa shiyamiini gaddeebisu gara kaanii shiyanii gaddeebisu Allah woo tokko jara kana warra rabbiin darajaa jala ol fuudhe dhugaa rabbii ummata nama biratti jaallatamaa wanni jara dubbatan namni abbaan fedhe jiroo jara ilaabii ta'anii haasaan taa'ee dhaggeeffatee quufuu hin dandeenye jara kana lammani bar dhugaa rabbii shiyadii jimmaa shiyamiini biroo hiriyoota jechuudha walumaa galatti hiriyaa wajjin nyaatanii wajjin dhuganii wajjiniin guddatan wajjiniin baratan kanaaf
kabaja jara TikTok irratti tuufituu nanni gochuu dandeessu. Jarri kun kabaja TikTok dhaan arganne. Jarri kun kabaja miidiyaa dhaan arganne. Jarri kun warra kabaja lafarratti argatan ummata keessatti argatan. Akkasumara taa'eeti folootti barbaadadhu. Asirra taa'eeti suuraa jala gaddeetiiti foloo barbaadadhu. Yeroon seenuuf foloon koo meeqa? Yeroon irraa bahu yoona meeqa ta'a jiraatii olitti ishee dari barti TikTok kanarratti. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dua gadde bitte wonni goote TikTok keetiin folootti barbaadatta bar. Sagate. Allah ya. Jara kana akka waliin jaalladha. Ija kiyya bitaa fi ija kiyya mirgaati. Ija kiyya bitaa fi ija kiyya mirgaati yoon jedhu iyyuu jara kana lamman akka waan jaalala ija mirgaa irra qabuuti. Jarri kun lamman ija kiyya mirgaati walumaa galatti bitaadhaan mirgachuu hin danda'u. Shiyaalee jimmaatii shiyamiini biroodha ija kiyya bitaa mirgachuu hin danda'u. Ija kiyya mirgaati lachuu alaalla kana la. Ija kiyya mirgaa jaratu bakka dongora jiru wal sirreessa jara waliif dhiisuudha. Warra wajjin nyaatee wajjin dhugee guddate. An ofii kootiifuu biyya Arabaa keessa taa'ee maaltu kana hundana jinkaana. Neemaa nyaadhaa isin. Isiniif hin jedhe bar jechattiin isiniin jedhe amma komentii jalatti kaa'attaniiti. Allah. Isin erga siraatii jedhaan jedhaa ture komentii jalatti naan jedhanii kaan. Allah. Laayiviira jiraan malee tuun profaayilii keetti gadi tuqee ilaalee bar yoona fooxaa diimtuu mataatti hidhattee jirta bar. Namni gabar. Surree diimtuudhaan mutaanni diimtuudhaan warra deeman kana profaayiluma jiraatti gadi tuqaatii viidiyoo jala laala. Hin beeksisu bar akka jaree jiidhaa ta'an akka jaree badawa gowwaa wayitaan wallaahi numa wanni jala laal. Wallaahi surreen jalaa deemtu kootiin jalaa deemtu tishertiin jalaa deemtu fooxaan gubbeetti hidhatamtu diimtu caammaan jalaa deemtu qaaluutu jira himte. Yoo tokkicha uffatanii deemu. Aldiinaka. Laazimina waan dadhabeera wallaahi. Dadhabeera wallaahi. Daruu naasa'e bar. Qaata naasa'uu dhiire jira keenya. Jidduu kaagaa dubbiin jabaatti dhufa malee dhufuu dhiire bar. Maaliif beektu tooftaa qabsoodhaan jijjiire. Tooftaa qabsootu jijjiirame amma walumaa galatti. An obboleessa ofii kootiifuu biisiidha bar. Yeroon qabu bar yeroon asii dhufee jara kana gad deebisee raasuu maaltu nara kaa'e boo. Dhaqee misinjara koo keessan taa'u. Feesbuukii koorra ciisuu dhaqee boo maaltu haasaa kana na kaa'e obboleessa inni waa'ee Oromoo haasa'uu dhiisee baqadhee badee waa biraa miti bar. Obboleessoo maaltu cinqii na kaa'ee sa'aatii 2 sa'aatii 3 suuraa namaa gad deebisee asirra na hiisisa. Waan bu'aa ta'u hin qabne dhugaa rabbii. Inti qabsoon jijjiirameera bar tooftaa qabsoo jijjiireera bar jijjiiraallee isiniin jenneera bar hin diddani malee diddanii tomatti uftan malee isiniin illee jenneera dhiisaa dubbiin kun hin ta'uu dhiisaa. Kanaaf akkasii galatoomaa ol fadhaa warri jidduu dhaabattanii waan kana wanni jiraattanus warri moo waan kanas gaddeeftanii raasaatanus kabaja tokko gadi buusuu dandeessanu olis baasuu dandeessanii shiyaalee jimmaati. Faranjii beeka, Araba beeka, Afrikaa hunda beeka. Sii dhalachuu keetu Arabni keetu yeroo walitti dhuftan afaan waliin haasoftanuu isin Araba bira jirtanuu waliin beektan. Araba bira jirtanuu qulquba waliin qabdan dhugaa rabbii. Sababa kabiraa dhiisiiti. Beekaan beekaadha hayyuun hayyuudha. Shiyaalee jimmaadha hayyuu kabajamaa faranjiidhaa fi Araba biratti faranjii bira dhabu faranjii haasa'ee bulu Araba bira dhabu Araba haasa'ee bulu Afrikaa keessa deemu Afrikaa haasa'ee bulu shiyaalee jimmaadha. Leenca tokkicha qixxeekuma.
Gooti. Nagaadha jirtu. Nagaa keessanii. Akkam jabaata. Bareeda wallahi nagatte malee. Maal anuu laabii waran jiru jidduun na seenaan jiru. Ani immoo waa barbaadachuu deemte moo fayin jedhaa jira baadha. Maal barbaadachuu tan jira amma tooftaa qabsoo qaatan jijjiire. Biyyarraa natti dhabu. Tooftaa qabsoo qaatan. Biyyarraa natti dawwalanii jiranii beektaa? Kan keeti qabaama boorishaa kummaanni ijoolleen kuttee dhumteetti jennaanitti jirraa. Keenya qabsoodhaan wal makatee yoo rabbii deekaattuma jirraa isaanillee haasaan jiraan jedhanii maal jettama amma obboleessi kan kee nuumeriin si biraa